Tarkaanfii ilaalcha ofii jijjiiruuf wantoonni fudhatamuu qaban. Dhala namaatiif tarkaanfii ilaalcha ofii jijjiiruuf waan baay'eetu jira. Waan baay'ee san keessaa waan torba sinii ibsuun barbaada. Tokkoffaa akka filannoon jiru hubachuu. Akka filannoon jiru hubachuu. Kana jechuun namni tokko waa tokko sirraa fudhachuu ni danda'a. Qabeenya sirraa fudhachuu ni danda'a. Wanta kee ta'e tokko sirraa fudhachuu ni danda'a. Ankee jechuu ni danda'a. Garuu filannoon ati qabdu carraa kee nam tokko sirraa fudhachuu hin danda'u. Carraa ati qabdu namni sirraa fudhatu hin jiru. Carraa kee si keessa jira waan ta'eef, kennaan kee si keessa jira waan ta'eef. Kanaafuu namoonni qabeenya sirraa fudhachuu danda'u malee carraa kee si harkaa fudhachuu hin danda'an. Filannoo akka jiru hubachuudha yeroo hunda. Dhabe jettee tooyi na harkaa fudhatame jettee tooyi rakkadhe jettee tooyi boosoo hin taane rakkina keessaa akka ba'uu danda'amu filannoon biraa hin jira. Filannoo biraa san hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Lammaffaa akka dandeessu hubadhu. Akka dandeessu jireenya kee keessatti wanta ati dandeessu ni jira waan ta'eef akka dandeessu hubachuun barbaachisaadha. Ilaalcha daangeffamaa namoonni baay'een ilaalcha daangeffamaa keessa jiru. Ilaalcha daangeffamaa keessaa bahi. Ilaalcha guddinaaf gadi lakkifame filadhu. Ilaalcha guddinaa qabaachuun filannoo kee ta'uu qaba. Kanaaf akka dandeessu hubachuun barbaachisaadha. Sadaffaa eeyyamamaa ta'e. Dandeettii ajaa'ibaa qabdu. Dandeettii ajaa'ibaa ta'e qabaachuu kee ni beekta. Garuu sammuun kee eeyyamamaadha. Sammuu keetiin sammuun kee akka eeyyamamaa ta'etti fudhattee tooyi dandeettii ajaa'ibaa keetiin walitti qindeessuun firii ati argattu baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee kan si gammachiisu ta'uu danda'a. Kanaaf eeyyamamaa ta'uun barbaachisaadha jechaadha. Dandeettii qabdutti sammuu keetiin wajjin wal qunnamsiisuu, walitti qindeessuu, wanta dandeettii qabdu san nan danda'a nan hojjedha yoo jette sammuun kee eeyyamamaa ta'a waan ta'eef sammuu keetiin walitti qabsiisuun barbaachisaadha. Wanta hojjechuu dandeessu jechaadha. Arfaffaa itti gaafatamummaa fudhachuu. Namoonni baay'een itti gaafatamummaa fudhachuun barbaadan. Jireenya keetiif itti gaafatamummaa 100% fudhachuu qabdi. Itti gaafatamummaan barbaachisaadha. Itti gaafatamummaa fudhanne taanaaf wanti hojjetame hundumtuu, wanti rakkoo keessa seenu hundumtuu anaa miti jechuudhaan itti gaafatamummaa ofirraa wanne jechuun mulquu namoonni baay'een akkasidha. Winston Churchill, the Great Britain President maal jedhee itti gaafatamummaan guddummaadha. Wanti guddummaa itti gaafatamummaa fudhachuudha. Namni tokko itti gaafatamummaa yoo fudhate jireenya isaatiif itti gaafatamummaa yoo fudhate wanti inni hin jijjiirameef hin jiru addunyaa kanarraa. Kanaaf itti gaafatamummaan barbaachisaadha. Shanaffaa ilaalcha kee jijjiiri. Ilaalcha kee jijjiiruu qabda. Ilaalchi kee fakkeenyaaf ilaalchi ofii keetiif qabdu maalidha? Nan danda'a jettamoo hin danda'u jetteetidhaan yeroo hunda ofitti dubbattu. Ilaalcha maatii keetiif qabdu, ilaalcha biyya keetiif qabdu, ilaalcha Afrikaadhaaf qabdu, ilaalcha addunyaadhaaf qabdu. Just perception jedhama. Perceptioniin ati addunyaadhaaf qabdu fakkeenyaaf ani addunyaadhaaf perceptioniin qabu baay'ee gaarii ta'uu danda'a. Garuu siif isiniif akka si'ooliitti namni ilaaluun jira. Addunyaa siif si'oolii ta'uu dandeessi anaaf garuu baay'ee gaarii ta'uu dandeessi waan ta'eef. Kanaafuu perceptionii keenya jijjiiruun barbaachisaadha. Ilaalchi keenya yoo jijjiirame wanti hundumtuu hin jijjiiramu. Ilaalchi ati naannoo keetiif qabdu, ilaalchi ati biyya keetiif qabdu, ilaalchi ati jireenya keetiif qabdu yoo jijjiirame hundumtuu jireenya kee sirriitti jijjiirama. Firii gaariis argatta waan ta'eef. Jahaffaa sammuu kee akka yaadu godhi. Yeroo baay'ee namoonni baay'een yaaduun barbaadan. Addunyaa kanarraa parsantaa tokko qofadha. Namoonni taa'anii yaadan jedhamu. Parsantaa tokkodha. Parsantaa sadi immoo waan yaada fakkaatu garuu yaadan. Just assumption.
waan yaada fakkaatu. Parsantaa 96 yaadurra du'uu isaanii wayya jedhama. Yaaduun barbaachisaadha. Namoonni yaadan addunyaa jijjiiraniiru. Sammuu isaanii akka yaadu taasisu. Sammuu isaanii akka yaadu akka hojjetu taasisu. Maal this is a machine. Seelota nooroonota meeqatas keessa jira. Kana itti fayyadamuun dirqama keenya waan ta'eef. Galaana daakteen xumurreera sammuun kee. Sammuu kee yoo yaadde irra deddeebitee too yaadde wanta ati kireetiin goon hin jiru. Wanta ati hin hojjenne hin jiru. Kanaafuu yaaduun sammuun kee akka yaadu godhi. Namoonni baay'een maal jedhu yoo teesse tokkotti teechee yaadde maaliin moortamoos hin jedhu jireenya hammamii jiraachuudhaaf kana hunda yaadda teesse tooyi maaf dhiphatta maaf of cennaqxa siin jedhu. No akka yaadnuuf kan dhalanne karaa addunyaa kan dhufne akka yaaddee tooyi jireenya kee jijjiirtu jireenya kee qofa osoo hin taane jireenya maatii keettis akka jijjiirtu. Walittiin jireenya biyyattii biyyattii jijjiiruu akka dandeessu. Namoonni yaadan waan baay'ee jijjiiru waan ta'eef agarreerra addunyaa irratti namoonni of ta'anii of tasgabbeessuudhaan waan adda addaa hojjechuudhaan jireenya isaanii irra darbaniitu addunyaa kan jijjiiran. Maaliif yeroo hunda waca keessaa ba'aniitidha. Waca keessa taa'uu osoo hin taane waca keessaa bahi kophaa kee taa'ii of dhaggeeffadhu. Of dhaggeeffadhu yaadi imaajinii godhe sirriitti keessi kee mediteetii godhe yookaan yaadan liqinfamiitoo maal gochuu hin danda'a maal hojjechuu hin danda'a yoo maal hojjedhedha jireenya koo kan sirrawuu danda'amu maaliin hojjedhedhaan beekamtii argachuu kan danda'u maaliin hojjedhedhaan maatii koo biyya koo Afrikaa addunyaa jijjiiruu kan danda'u yaaduun barbaachisaadha. Namoonni baay'een akkuma beekamu yeroo ammaa yeroo aktivistiin baay'ate waan ta'eef hundumtu aktivistiidha. Feesbuuk irratti bahee nama abaaraa nama arrabsaa nama tuffataa maal poostii goona. Garuu teenyetoo yeroo ofii kennineetoo namni yaadu hin jiru. Namni yaadu. Kanaafuu waca keessaa bahuudhaan yaaduun barbaachisaadha. Kaayyoon kiyya maalidha? What's my goal? What's my purpose? Kan of gaafachuun barbaachisaadha. Of gaafachuun barbaachisaadha waan ta'eef. Torbaffaa dubbannaa kee jijjiiri. Dubbannaan ati ofitti dubbattu maalidha? Daangeffamaadha moo? Kan guddinaati. Fakkeenyaaf osoon carraa qabaadhe akkanan ta'uun ture. Osoon carraa qabaadhe yoon eessan ga'an ture. Jenna baay'een keenya. An jedhamuu qabu kuni yaada daangeffamaadha. Kuni of daangessuudha. Limiitii of godhuudha. Sammuu kee limiitii hin godhin. Limiitii of gochuun barbaachisaa miti. Ta'uu kan qabu aarsaa kamiyyuu kaffalee tooyi yoon hojjedhe nama carra qabeessa nan ta'a. Yaada guddinaati kun. Yaada kanaa yaaduun barbaachisaadha. Kanaaf jireenya kee kamiyyuu mo'achuudhaaf injifachuudhaaf yoo barbaadde fudhatamuu kan qabu wantoonni fudhatamuu qabu ilaalcha kee jijjiiruun barbaachisaadha. Attitude is altitude kan jedhamuuf kanaaf namoonni yaada ilaalcha isaanii jijjiiran yeroo baay'ee jireenyi isaaniitis baay'ee kan nama gammachiisu jireenyi isaan keessa jiraata jireenya mijaa'aa namoota beekamtii argatan namoota biyya jijjiiran namoota addunyaa Afrikaa jijjiiranidha baay'een isaanii jechaadha. Kanaaf ilaalchi keenya jijjiiruun barbaachisaadha. Waan torban kana yoo seeraan itti fayyadamne wanti nuti hin jijjiirreef hin jiru. Kanaaf immoo sammuu keenya qopheessuu jijjiiramaaf qophaa'uun barbaachisaadha waan ta'eef sammuu keenya irratti investimentii bu'uuraa teechisuun barbaachisaadha. Investimentii bu'uuraa kaa'uun barbaachisaadha. Jijjiiramuudhaaf asii kaa'u waan ta'eef. Hojjechiisuudha sammuu keenya yeroo hunda hojjechiisuudha. Ilaalcha keenya jijjiiruudhaan jireenya gaarii jiraachuun ni danda'ama. Guddaa galatooma.